namoonni immaan tan as keessa jiru kun walitti laaqame irraa gadiin jechuudha warroottan baatii shaniiti irraa gadiin jechuudha. Irraa gadii warroottan baatii shaniiti warroottan ji'a kudha takkaa jira warroottan ji'a sagalee saddeeti torbaati jira hajaati jira manneenidha jechuudha. Ji'a kana kulli ji'a kana hunda haaluma amma itti ta'aa jiran kanaa fi balaaxaadhumaa fi lafa adii kanarra akkanumatti jiraatanii amata kana kulli. Kun akkuma argaa jirtu waan akkuma jiraatanii wanni irra galanis tanuma kun bushaasha nurraa gadi baasanii bushaashni keessa gallu kana kun manni sagaraatis akkana jirraa jechuudha. Nuti kun ilma namaati horii namni jalaa harabaltiidha. Akkuma digaa agartu kana jechuudha. Anuma keessa jirraa jechuudha. Akkuma agartu wasaqa kana keessa gallaa. Wasaqa kana jechuudha. Akka bakkeetti firraa baafnu hin jiru. Wanni firraa xarayinuun hin jirtu. Akka dandeenyu harkaan haruma jirra. Kanarraa dhukkubni nama meeqa qabee namni meeqa jechuudha. Cicciisu jira jechuudha. Inshallah Rabbi irratti du'aa isinii godha malee homaa tokko waan isiniif godhu takka illee hin qabu. Rabbuma kiyya isiniif hadha mana Rabbii deemee wallahi. Rabbi hunda danda'u sana dhageessanii kadhaa harama Rabbiin deemaa jira. Rabbii isa nama hadha isin daawwatu ruka aangoo kaahee achitti isin daawwatu kana isa aangoo qaba jedhee qabee isinii dhulleen isa otoo isin baasuu danda'u aangoo isaatiin achitti isin daawwatulleen Rabbuma kiyyan isiniif kadha kun amma daandii gubbaan deemaa jira karaa haraman deemaa jira. Rabbuman isiniif kadha. Humnan qabu dandeettiin qabu keessi qoona gubata halkaniif guyyaa waan inni isinii godhu tokkollee hin qabu quuqama keessaniif dhukkuba keessaniif nyaata dhugaatii keessaniif firaasha nama afisaa turtanii fi firaasha dhabuu keessanii akkasitti balaaxarra ciisuu keessan numan arga. Kaleessa daara nama baaftanii hadha daaraan isinitti bu'uu numan arga. Kaleessa beelaa nyaachiftanii hadha beela keessa jiraachuu keessan numan arga. Waan isinii godhu dhabe humna kiyya dadhabaa ta'e obboleessa kiyya. Humna kiyya laaftuu ta'e Rabbii isa humni isaa jabaa ta'e isa quwwaan isaa jabaa ta'e isa arraa haangoo nama harka kaa'e nama harkaa fuudhuu danda'u san isatti deemee isinii hiyya. Wallahi kun amma inshallah daandii gubbaarra jira amma walakkaa isaatii qofannaaf mana Rabbii ga'uudhaafi. Inshallah dhagaytiin Rabbuma isa waa hunda danda'u san isiniif kadha abshiruu wallahi ni baatu. Rabbii yeroodhaaf gabrootan ofii gadaadha. Yeroodhaaf isin fatana malee ambiyoota Rabbii nabiyyoota Rabbiitu keessatti fatanamee keessaa bahe. Nabiyullaahi Nuunusi dukkana sadii bahara keessatti garaa qurxummii keessaa fi dukkana halkanii fi dukkana baharaa keessa ture. Nabiyullaahi Yuusuf Nabiyullaahi Obboleessaatiin gara biirii keessa ture bahe. Nabi Ibraahim ibidda keessa ture ibidda keessaa bahe. Wallahi mana hidhaa keessa turtus numa baata guyyaa tokko taarikaaf lafa kaahaa waan kana. Inni hanga har'a aangoo qabaatee aangoodhaan isinitti callisee isin daawwatu kunis aangoon isaa irraa buufees numa lafa kaaha guyyaa tokko irraa bu'a irraa deema aafiyaan namarraa deema aangoo namarraa deema umurii namarraa deema kulli nuuni deemna nu marti keenyaahu fuuluma Rabbii dhaquudhaaf wal geenyee guyyaa eeggataa jira garuu warri hadha isin daawwatu kun akkasitti nafu Rabbuma isinii kadhanna inshallah Abu Abdurrahmaan fi Abu Sabaraddin illee seenanii jiranii. Sila namni seenus, namni taa'us, namni sin daawwatus, humna biraan qabu du'aa'uma isinii kadhachuudha yoo danda'e immoo namni akka Abu Abdurrahmaan kun biyya keessa jiranii ulamaadhaan wal quba qabanii sila namni ulamaa walitti deebi'ee ijoollee kana furmaata gaafata kaleessalleen sheekoleen keenya Rabbi isaan irraa haa jaallatu karaa mootummaatti deemanii furmaata gaafatanii ijoollee kanaaf fala wahii dha'uu turan arrammoo waan isaan jallisaniif nu dhibe daawwachuu jiranii. Mee Rabbumaan haa kadhatan inshallah gama isaanitti sii dabarsa gama Abu Sabaraddin Abu Abdurrahmaan inshallah dhiyaadhaa jiran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Aye kayni kayni nasir inshallah bubbatan wa an jannu fi wan difnulle wa difnulle
ربي ناظر مكوت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبليزة يا وبليان كي يكون أما ورمنا إذا كمين كيس جروكا كزتي إيه سبكتون تو. بكتون سودربا دريا جرا. ورما بلاتا دا كيرتا أو جرتكم بلاتا من هيراتي. وني بلاتا دا خانمر رجلا يشودا جيان تو كنا مني ميكا كوراچا كوشاشة تنا مخنا غرتا لا يسخن. إيه. يكون الله يسوع كوشاني تنا مخنا كوشاشة نو نور رارمان جرو نور رغبان جرو نور رغتين باسني يوت كادو جا ميرا جرا خانا ندوبا كاميرا جرا سلاچي كبه زينگر سيتا كاميرا بالبنار كترتا خانا خيسه غلا يشودا خانمر رجلا يشودا كونو خانمات دا توان رجودا فتو كنا باس نما هدودان. nama di pasar nama di pasar itu nama di pasar di as dua sekarang dekat jirani goda kana dua sini jirani goda kana dua sekarang dekat jirani asino lo kana magar tengkana akas itu je sudah nama hedun jira arra inu ana dati jira ya mantana khale sama ada lakana nyanne fatara khale nyanne hirate da nyanne akana jira je sudah sababin ju kon ko rajinne waraqata kabideni ulata narra dawani je sudah manni bira nagan jira sudah manni bira waraqan ratillam le waraqan tum mali fakanuro damte baru dam nyata kan da jira mali opa yenne ukuban shakkamtani nunjan je sudah nama to kono bagai zabasini nama sannu tudde bine ukuban shakkamtani nunjan duraan saabunan nuuf seena nama dhukkubsataallee tokko tokko karaa jamtu hoggaanu tuhulaatu nurraa baasanii amma nama sanillee baasaan jiranii saabuna alaan naqaan jiranii namni kun akkanaa yoo saabunaan hin jiraanne dhukkubaan nu qabaan ni dhumna waan kana afaaniin gaafatu guddinaan dhukkubaan shakkamtanii jirtanii ganaa doktora dhufee isin kana hunda marammaruu taanu jedhanii nuti garuu immoo nurra turanii waan jiraniif dhukkubaa isinii jira jedhanii nu shakkanii jechuudha turanii waan jiraniif har'aan tana jechuudha turre eega nyaata dhiibnee har'allee fatara kanarra maaltu dhufaa eeguu jirra amma dhiyaatanii jiranii amma sa'a takka ganamarraa sa'a takkaaf jinitti fatara inni naqanii kanaaf qoonqoo dhiibnee taa'u jirra jechuudha har'aan tana namni kun jechuudha amma eega qoonqoo nyaatin gadeen gaddaa qoonqoo nyaanne. Saa ambaasiin dandeettii qabu. Baraja sini hafidu mee nutis amma ta'e anis amma makka irran jiru asir Itoophiyaan jira mee ulamaadhumatti illee bakkuma sagaleen geessutti dheengaddas kaafnee jira yaada keessanii karaa Abu Sabraddiin Fu'aad Sultaan kanaan nutti hin ga'ee ummata biroo guruppii biroo akkana bakka birootti hidhamee jiru jira jara sanallee ilaallee yaada kaafnee jirra biyya keessaan namni sinirraa callisaan jiru sagaleetis hin biran ga'in malee namuu gundumaa jira yaa rabbi ol fuudhu jira rabbiin furmaata isinii haa fidu maal isinii goona rabbuma yoo isinii kadhannee bakka dhaquun maluu fi bakka ulaa qabdu bakka ejjatuun malu bakka dubbachuun malutti yoo isinii dubbanne malee kanammoo ittuma jirra amma tokko dubbuma zaban ammaatu namarraa fuudhanii lafa kaa'uu taate kanaafuu naa obsaamee rabbiin koo isinii waliin haa jiraatu. Abu Fu'aadis dhufee Abu Sultaanis dhufee jira Abu Sabraddiin inni yaada isinii haa kennu mee du'aa'uma isinii goona. Amin 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 inshallah amin du'aa'uma nu godha wanni nu godhan du'aa'uma. Abu Sabraddiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. البلاغ يتلال من ملتا نمولته أكنا بالبلاغ يتندبر سيدي